oduu gammachiisa hordoftoota miidiyaa furaa fi online church hundaaf sagaleen waaqayyo gooftaa gaafa dubbatu akkas jedha. Macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 40 lakkoofsa 31 warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii in haareffama, akka joobiraas baalleedhaan ol hin ka'u, hin fiigu garuu hin dadhaban, hin adeemu garuu hin madhukan jedha. Akka fardaan gulufaa akka billaacha gammoojjii saffisa kootti fufa akka kottee borofaa holqa gubbaarra dhufa shishu tabbaa furufa holqa gubbaarra dhufa shishu tabbaa furufa. Heeyyen waldaan amantoota guutuu addunyaa online gaafa guyyaa 21 hanga 24 ji'a 7ffaa bara 2025 akka lakkoofsa Awurooppaatti guyyaa 4f kan turu hundeeffama waggaa arfafaashee sababeeffachuun konfiraansii guddaa isiniif qopheessitee jirti. Guyyaa kana namoonni waaqayyo bara kana saba isaaf dibee kaasee tajaajiltoonni waldichaa nama waaqayyo faarfataa Saami, hojjetaa wangeelaa Abbabe, nama waaqayyo gaggeessituu Xajjee, nama waaqayyo gaggeessituu Jiitu, koroonni waldichaa Koree Abbabu, Koree Gaaddisee, Koree Kibbee, Koree Birqee fi Koree Faanta'ee fa'aadha. Maal kana qofaree guyyaa kanatti tajaajiltoonni sagantaa miidhagaa bareedaa kanarratti argamanii humnaa fi aboodhaan nu tajaajilan nama waaqayyoo Raajii Birhaanu, Raajii Wandee, Raajii Dibaabee, Raajii Mitikku, Paastar Masarat, Paastar Siida, Paastar Lammaa, hojjetaa wangeelaa Gammachuu fi faarfattuu Dibooraa fa'aadha. Keenya dide Yesuus kunu bara kafide kuno dide badinsa keenya dide Yesuus kunu bara galatafide amma fide barbata keenya fide kunu bara galatafide. Kana malees waldoonni guyyaa kana sagantaa kanarratti argamanii heebba waaqayyo qooddatan waldaa Yesuus karaa jireenyaati, waldaa waaqayyo mo'aadha, waldaa Yesuus hunda danda'a, waldaa burqaa dhaloota Kiristoos, waldaa dibata hafuura waaqayyo barbaadu, waldaa burqaa Rihooboot, waldaa ijoollee kakuu, waldaa humna waaqayyo addunyaa, waldaa warra Amaanu'el ifa addunyaa, waldaa geeddarumsa hafuuraa fi waldaa tiksee dhaloota addunyaalessaaf heebba kanan waliin ni qooddatu. Eenyu yaada kana goola bobaa kee jala noola bobaa kee jala noola bobaa kee jala. Haga dhagaa wangeelli waaqayyo gooftaa humnaan ni lallabama, waaqayyo ni waaqeffama, dhukkubsattootaaf ni kadhatama, namoonni sagalee raajiitiin ni jajjabeeffamu, lubbuu haaraadhaaf waamichi ni godhama. Egaa maarree sagantaa qophaa'e kanarraa hin hafamu. Qooddattoota eebba kanaa ta'aa yemmuu isiniin jennu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Iddoon argama keenyaa karaa onlaayinii waatsaappii irratti waldaa amantoota guutuu addunyaa keessatti nu argattu. Odeeffannoo dabalataa lakkoofsa bilbilaa hida'uu 927 90 heloo yoo jettan nu argachuu dandeessu. Yesuus Kiristoos har'as boris hamma bara baraatti sanuma. Waldaa amantoota guutuu addunyaa wangeelli ni jijjiira. Igani jarte, 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 igani